keessa siif kaa'eera. Namoota saayinsiidhaan badhaadhan hedduu isaanii qabna. Ashamaa akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti akka na wajjin taatan isin gaafadha. Keessa siif kaa'eera. Akkuma yeroo kaanii jechoota onnachiisoo, barsiisoo fi bashannansiisoo qabadhee dhufaa ture, har'as keessa siif kaa'eera mata duree jedhu qabadheen dhufee jira. Hanga xumuraatti na hordofaa. Namoota saayinsiin badhaadhan hedduu qabna. Namoonni waaqaa nuti qabnu garuu muraasa. Icciitii atoomii qabaannee lallaba gaara irraa garuu dhiisnee jirra. Barri keenya bara itti niwukilariin guddannee garuu naamusaan daa'ima taanedha. Waa'ee nageenyaa kan beeknu caalaa waa'ee waraanaa beekna. Waa'ee jiraachuu kan beeknu caalaa waa'ee ajjeesuu beekna. Namichi Jeneraal N. Biraadiliin jedhamu kana jechuutiin kan inni hoogganaa waraanaa USA yeroo ta'e dubbate keessaa tokko jechuudha. Haga xumuraatti akka na wajjin taatan ammas irra deebi'een isin gaafadha. Keessa siif kaa'eera. Seenaa mucayyoo xiqqoodha. Guyyaa itti maatiin ishee ayyaana qilee ayyaaneffachuuf qophiitti jiru ture. Galgala lafaa waraqaa qaalii kukkuttee faaya irraa hojjette. Kaayyoon ishee faaya miidhagaa sana muka qilee jala kaa'uu ture. Waraqaa halluu warqee qabu kan gatii guddaan bitame isheen kukkuttee gaafa argu abbaan ishee baay'ee aare. Aarees hin callisne, ni reebe, itti dheekkame, baay'ees boosse. Imimmaan ijoollummaas dhangalaaste. Borumtaa ganama otoo inni hirribaa hin ka'iin kutaa ciisichaa isaa seentee kennaa harkatti qabattee jirti. Abbaa koo jettee kennicha itti hiixachaa, kun kennaa kooti, siifan fide, na irraa fudhadhu ittiin jette. Abbaan ishee gammachuu guddaan irraa fudhate. Ariifatees banee ilaale. Homtuu keessa hin jiru. Duwwaadha. Ni aare. Kennaa yeroo namaaf kennan waan ta'e tokko keessa kaa'uu akka qaban hin beektu. Kun amma kennaa jedhama jedhee itti dheekkame. Ija jaalalaan ija abbaa ishee ilaalaa deebii kenniteef. Ijawwan isheetti imimmaan guuteera. Abbaa jettee duwwaa mitiim jette. Meerre maaltu keessa jiraa? jedhee gaafate. Ajaa'ibsiifatee. Dhungoon siif guuteen jira. Deddeebisee ergan dhungadhee boodan samse. Kanaafuu duwwaadha jettee hin yaadiin dhungoo koo qaba jetteen. Abbaan ishee akka malee ajaa'ibsiifatee waan jedhus dhabe. Ijawwan isaa imimmaan calalan. Harka isaa diriirsee morma mucattii isaa qal'aa haammatee ofitti ishee qabe. Kennaa isheen isaaf laatte sana kabajaan gabatee siree isaa bira jiru irra kaa'ate. Yeroo aaruu fi miirri gadheen itti dhaga'ame hunda kennaa sana banee jaalala haala irratti hin hundoofne mucaan isaa isheen xiqqoon isaaf laatte yaada ture. Seenaa mucayyoo xiqqoo sanaa irraa waan tokko ni baranna jedheen yaada. Isinis akka waa irraa barattan abdiin qaba. Jaalalli humna guddaa akka qabu keessa siif kaa'eera. Addunyaa kanarra haga jiraattutti dheebuun dhala namaa inni guddaan jaalala. Namni jaalala caalaa waan dheebotu hin qabu. Nama kan ta'e kamuu jaallatamuuf fedhii guddaa qaba. Haa ibsatu, ibsachuu haa dhiisu irraa haa beekamu, irraas beekamuu haa dhiisu malee. Namni jaallatamuu hin feene hin jiru. Yoo jiraate tarii fayyummaan isaanii shakkisiisa yoo ta'e qofa. Jechi mucayyoon dubbatte laphee abbaa ishee hamma sana kan mo'ate maaliif ture? Dhungoo koon siif guuteera. Jechoonni kun abbaa isheef jechoota qofaa hin turre. Qoricha onnee cabee fayyisan turan. Abbaa dheebuu jaalalaa qabuuf jechoonni kun jechoota keessoo namaa wal'aanan turan. Abbaan ishee akka malee ajaa'ibsiifachuun iji isaa imimmaaniin guute. Addunyaa kanarratti dheebuun namaa inni guddaan jaalala ta'us namuu kan dhabe jaalala. Jibbi saffisaan jaalala teessoo irra ari'ee ofii bakka of buuseera. Qorannoon kan deeggarame ta'uu baatus namoota wal jaallatanii waliin jiraatan irra kan wal jibbantu heddumatu jedheen yaada.
Waan kana dhugoomsuuf namuu fagoo deemuu hin qabu. Abbaan gara maatii isaa ilaaluu ni danda'a. Maatii keessa nama meeqatu jaalalaan waliin jiraataa? Nama meeqatu jaalala dhugaa waliif kennee walirraa fudhataa? Nama meeqatus garaa irraa waliif yaadaa? Hundi keenya qalbiin waan kana yoo yaadne dhugaan nuti hubannu dhalli namaa jaalala waliif dhabaa deemuu isaati. Addunyaa kana irratti dheebuun namaa inni guddaan jaalala ta'us namuu kan dhabee jaalala. Rabbi jaalala hunda keenyaaf haa kennu keessa siif kaa'eera. Galatooma.